Dhaggeeffattoota keenya gurra keessaniin kan dhaggeeffataa jirtan kun raadiyoo Qoochoo FM'dha. Raadiyoo keenya Qoochoo FM guyyaa har'aatiin isigaa keessummaadha kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhee jiru. Ogeessota teeknishaalaa Qoochoo mara waliin ta'uudhaan qopheessaan qophii kanaa Ansiinaa Hundeessaati. Haga xumura qophii keenyaatti immoo nu faana turaan affeerraa kooti. Muuziqaa ceesisaa dhageenyee walitti deebinee jirra. Gara keessummaa kootiittidha kan inni isin dabarsu. Keessummaan koo guyyaa har'aa Roobeeraa Maammoo jedhama. Roobeeraa baga nagaan dhufte. Tolee, naaf feeruu keessaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Tolee, illee fayyaa ta'e. Gara waliin dubbii keenyaatti gaafa dabarru namni yaada jiraataa jedhama yeroo hedduu yookiin immoo namni wanta amanii wanta sammuun isaa amaniini sammuudhaan jiraata jedhama. Isii kana irratti maal jetta? Tolee, ulfaadhu yaada bareedaa kaastee yaadichi yaada hawaasa biratti yeroo hundaa mara hojiirra ooludha. Namni tokko ammuma jiraatu keessatti hawaasa biratti dirqama namni yaada jiraachuu qaba. Yaadachuun namni hundumtuu hamaas gaariis yaaduu danda'a. Kana keessatti yaadii calaqqee nama tokkodha. Yeroo baay'ee yaadii ilaalcha sadaniin hawaasa biratti beekama. Ilaalcha gaarii qaba ni jedhu. Calaqqee yaadiidha. Yaadii wanta nurratti uumeen suni ilaalcha jedhamee ittiin safartuun isaa hawaasi nu ka'a. Ilaalcha kana irratti nan sila yaada namni yaada jiraatatti gaaffeetti naa kaastee irratti ibsuuf eeyyamaa ta'e kuni yaada jiraata inni jedhamu amma namoonni baay'ee xinnoo addunyaa isaa keessatti qorannoo yeroo dheeraatti godhanii ekspertoonni isaa qorqalbii warri xiinsammuu tolee ulfaadhu warri xiinsammuu kuni yeroo wanta kana lafa kaa'anii xinnoo kun ogeessota fayyaas irratti affeeruu ilaallata namoota xinnoo sammuu isaanii nagaan taanes kan ilaallatudha. Maaf warri yaada hin jiraanne immoo akkam ta'u sirriitti jechuudha. Sama ture dheeraa yeroo gatitee fi yeroo biraa walitti deebina. Amma gara yaada kootti yeroo deebi'u. Nan amma sii kaase namni yaada jiraatan jedhamu namni hundumtuu amma yeroo baay'ee namoonni tokko haalli ejjennoo isaanii geessa waggaa 40 fakkaatanii yerootti akka ijoollee yaadan jira. Yerootti ijoollee ta'an immoo akka nama guddaa yaadan jira. Kuni dandeettii barnoota argannu kan murtaa'udha. Barnoota akkuma sila kaasuu yaaletti barnoonni karaa sadii argama. Karaa amantii, karaa akaadaamikaalii yookiin daree barnootaa seenanii fi umuriidha. Karaa sadan keessaa kan gaabbiin keessummeessine isa karaa barnootaa argannudha. Kan umurii keenyaanii barnoota idileetti hirmaannee kan irraa argannudha. Yaada jiraata kan jenne irratti yaada sanaa amma fakkeenyaa fi seenaa ta'e tokko yoonsii kaasee biyya baafagoo kana keessa seenaa nama ta'e tokko ture gaa'elaa waliin jiraatu haadhi warraansaa dhibee kaansarii kanaan hubamtee guyyaan isheen addunyaa kanarra jiraattu ogeessonni fayyaa itti himanii fi gabaabduu turtee guyyaan ishee murtaa'ee fi amma kana jiraattanii gara sireetti galtee turte. Sireetti galtee yaalamaa jirtu. Achi mana ciisichaa ishee boroo innumti induuta jedhamee itti himamee qorqalbii ishee miidhameera. Nama miidha kunillee achi tuma akkasiin taa'aa jiranii mana jireenyaa ishee boroo kan isheen harkaan qabdee ilaaluuf jennee akkuma sirriitti sireetti galteetti dheera. Gadiin baatu fagoomatti wanta sana hordofaa turte biqilaa ta'e tokko jira kan hundeensaa gogee baala goggogaa rarraafatee ture biqilichi. Tilmaamaan naannoo meetira 10 irratti argama mana ciisichaa ishee karaa foddaa turte kan isheen wanticha ilaalaa turte. Lakkoofsuma dhiyee bari'uun jireenya dilii isheetti fufeen isheen gadi baatee wanticha millatti turte. Jireenya ishee wajjin ol bira qabdee madaalti turte. Yaada ishee sana abbaa warraa isheefis himuurraa qusatte inni dhiphata sedhu mukki sunii ka qabaaf ture jechuudha. Achi mukichatu ilaalaa jirtu mukichi lakkoofsuma yeroo deemeen lakkoofsuma qilleenseeni baalli isaa suni gatii seelii mukichaa wal qabatee jirreef yeroo yerootti irraa harca'a. Lakkoofsuma bareedeeni muki suni baallamma inni qabuusaa gadi irrachaa dhufee murtaa'aa dhufee gara qubaan lakkaa'amutti dhufe. Muki guddaan baala qabu suni. Achi isheen jireenya ishee wajjin akkuma sirriitti ol bira qabdee ilaalaa turte. Yaada jiraata dheera namni sila miti. Yaada sanaan isheen muni kunis akkuma koo guyyaan addunyaa irraa qabu kuni gabaabbachaa jira. Akkuma
du'ee awwaalamu muki kuni baala isaa kana firii isaa harcaafannaan kan inni barbaadame miidhaginaafdha. Biqiloota qilleensa harkisadhameedha. Mukichi yoo baala isaa harcaafate qoraanii fayyadamuu fi jireenya ishee ijoo bira qabsiiftee wanticha ilaaltee abdii kutannaa itti. Kana lakkoofsuma kana gootuun abbaa warraa ishee dhokotee ilaala ture. Yaada ishee sanaa fi gaafa tilmaamu imalli ishee akka mukicha irra ta'ee yaada ishee akka nachitee baree namtolcheedhaan kun baala namtolchee kana bitee abbaa warraa ishee kuni mukichatti fafannise to'ammi isaan irratti. Wanticha sanaa namtolchee uummata isaa adda baastee baruuf akkan sideessitime irraa fagoo jira. Good. Achi sarratti tuutee jiru gaafa laalu baay'inni baala sanaa ituma lakkaa'amu gara yooma tilmaamaan ta'e afee mukicha sarratti baalicha hafe suni xinnaachaa dhufee isa booddee lakkoofsa qilleenseenii jijjiiramni qilleensaa lakkoofsa uumameenii wanti sun jijjiirama uumuu dhiise. Achi jireenya ishee wajjin ol bira qabdee gaafa laaltu dhibee bari'uudhaan muki kun amma kanatti galeeratti baalicha gaafa laaltu baalicha sochii gochuu dhiise. Dhiibbaa abbaa warraan ishee mukicha irratti godheen jechuudha. Achi qorqalbii ishee yaada sana sanni tiriitmentii yookiin yaada sana sammuu ishee deeggareeffattee guyyaa jedhameef sana dabarsitee jiraattee boqochuun ishee dhukkubicha dhaagatee fi rakkoon ishee rakkoo sammuu qorqalbii yaadichaadha. Sammuu ishee sanadha kan fayyisee. Namni sammuu jiraata. Namni wanta sammuu sana namni sammuu dhukkubsate yookiin namni yaadaan cabe suni nama biraa barbaachisa nama isa tiriit godhuu barbaada jechuun kanarratti maal jette? Waan kanarratti akkuma amma sittime kana wantichi amma dubartiin kun iddoo biraa dhibamtee hirtitee boqonnaa sammuutti argachuu dandeessi. Amma garuu qorqalbii miidhamtu taatee murtoonni akka isheen guyyaa isheen lafarra kana qabdu guyyaa isheen aduu argitu murtaa akka ta'e itti himamee kanaaf itti qorqalbii miidhamtu taate dhibee dabalataatti ta'e. Kanaafuu dirqama namni kun waan biraa deeggaraa wayii qabdi yaada ishee sanaa kan mirkaneessuuf. Yaadi isheen jireenya sanaa muka sanaa ijoo bira qabdee ilaaltee dhiibbaa abbaa manaa ishee godheen lakkaanis nan jiraadha muki kun sochiin suni baalli sun harca'uu gatii dhiisee fi lakkaan nan jiraadha sila yoo akkasii yaadeette wanticha waan jette. Kana jechuun maal seetedha? Namni amma fakkeenyaaf yoo kalee dhukkubsate yookiin immoo yoo miilli isaa dhukkubsate miilli isaa yookiin kaleen isaa sun akka inni dhukkubee sammuu isaattidha kan inni dabarsee himu. Sammuu isaa sanaanii boqotaa jechuudha sammuu isaatti himu. Garuu yooti kaatee sammuu dhukkubsatte sammuun kee sun sitti himu. Ammati kaatee maraatuu tokkoon ati maraatteetta sammuun kee dhibee godhateera yooti jetteeni waan isaan beekuun wanta ta'e jechaa turtuun galuufi maaliif sammuutti hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Sirriidha. Akkanadha. Asuma kanarratti yaadicheetuma jiru ganna lama dura tajaajila waliin deddeebisa uummataatu fayyadamnu waan ta'e na taphachiisee turte. Wanticha naa kaastaa taaksii keessatti waa'ee ijoollee gingee wayii naa kaastee turte. Yaricha ayaataan isin dhaggeeffannee baay'ee yuunifoormii uffadheen jira. Uffata seeraadhaan turte naannoo sanatti na taphachiisee turte. Isti waa'ee sanaa kaasi. Ni maal seete namicha gingii tokko ture. Namichi gingee suni baadiyyaadhaa kan inni reefuu gara magaalaa kanaa dhufe. Konkolaataadhaanidha geejjibuma fayyadamee dhufe deddeebisa uummataa kan ammoo taaksii jechuudha. Isa fayyadamuudhaaf ittiin malee gara yuunivarsiitii deemuu barbaade ture. Yuunivarsiitii Wallaggaa taatee Wallagga keessa ta'edha. Isa booddee gaafa inni deemee taaksii lixu gaafa akka taaksii lixeen immoo maallaqa keessan babaasaa jedhamamni inni hin beeku birrii meeqa akka kaffalamu maallaqa meeqa akka taarifa sana quban qabu. Isa booddee maaltu sii taasise namicha isa cina isaa taa'ee jiru sanaani. Suma duukaa himaleeru. Suma duukaa himalee cina isaa taa'u sanaani. Obboleessoo birrii meeqatu kaffalama jedhini isa cina isaa taa'u sana. Yaada isaa ibsate. Meeqadha kan kaffalamu jedhee. Sana namoonni boorsaa isaanii keessaa maallaqa baasan argee baasaa jira. Dubbachuu dirqame. Birrii meeqa jechuun tuusa maallaqa sassaabuun wanti gaafachuurra isa cina isaa. Isa cina isaa isatti dhiyoo jiru. Gaafa inni gaafatu inni cina isaa sun immoo hin gaarreeffateen. Hin aggalaammate isaa jedhamu. Hin balaaleffateen isaa. Gaafa gaarreeffatuuni namichichi waan isaa galuufii didee. Maali hin beekuuf inni si gaafadhe yooti yoonatti himte jedhani gingichi tunni kun tokko dubbati lammaffaa dubbate isu callisu filate isa booddeen dubbate namichi inni sun jechuudha. Inni sun inni cina bukkee ture maal jedhee gaariidha si mudii
qabattai natti lama isaanii gingeedha. Akka ol irra bu'e. Lamaanuu isaaniiyyuu gingeedha jechuudha fi amma yeroon keenyas gabaabachaa jira waanta ta'eef yeroo keenyatti fayyadamuu fi gara gaaffii itti darba. Waa'ee guddina afaanii irratti akka waliin dubbannuufidha. Guddina afaanii gaafa jedhamu guddina afaaniitiif amma dubbachuumti mataan isaallee afaan sana afaan Oromoodha yoo ta'e Ingiliffas haa ta'u afaan barbaade yoo ta'u iyyuu dhalootiin dhumtuu dubbachuu qabu. Kun barnootaa wanta daangeffamu miti. Manatti illee haa ta'u ijoolleen xinnoonis haala garaa garaatiin dubbachuu qabu. Kanarratti maal jettu? Sirriidha. Waa'ee guddina afaan irratti yaadatamaa kaaste afaan guddisuu gaafa jedhamu afaan guddina afaan irratti haasofne duuchaamatti malee afaan adda hin baafne gaafa gara naannoo keenyaatti dhufnu afaan nuti dhiyoo jiru afaan dhaloota keenyaa kan ta'e afaan Oromoo kana akkamitti guddisuu dandeenya? Dirqama hayyuu afaanii ta'uu hin qabnu. Ogummaa kanaanis eeyyama baasuu hin qabnu. Wanta nurraa eegamu wanta xixiqqoo akkamittiin afaan kana guddisuu fi fayyadamuu dandeenya. Satamee itti irratti amma nama fakkeenyaa fi naannoo kee yeroo jiraattu keessumaa naannoo Wallagga kanatti illee afaanii Oromoo baratamaadha. Deemee gara Wallagga kana gara magaalaa Naqamtee kana iddoo manuun jireenyaan jiraachaa jiru kana achitti yeroo tokko namoonni tokko afaan tusaan guddisanii argitee jajjabeessuuf dirqamta. Jajjabeessuu duwwaadhaan dhiisuu hin qabu. Wanta dhageesse sana fuutee gara qeetti galtee waayilan kee maatii kee duukaa jiraatu wajjin fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroo darbe mana jireenyaa keenya ollaa isaanii tokko diishii wayii sirreeffachuu fi ogeessa waamanii achi ollaadhaan nu karaa mooraa keenyaa hiixatee gaaffii nu gaafate. Yaabbannoon jira jedhee. Innaan baqaan akka carraa ta'an gara mana keessaan ture. Haadha kootu dhagee galuu fididee maal gaafata maal nu gaafachaa irratti namamtee gaafa gadi boo yaabbannoon barbaade kana sirreessu fedhe. Baay'ee natti tole naani yaadichi saamana hawaasa biratti maas ilaalii jedhan kana. Gaafa nachitti oromeessu baay'ee natti tolee guddina afaanii kuni amma mucaan kun ogeessa diishiidha malee ogeessa afaanii miti. Maaltu nurraa eegama? Wanta akkasii afaan baay'ee ajjeesa. Guddina afaanii kamittuu afaan qulqulluu fayyadamuun bor egeree maabdha. Ol keessatti badeennaan booddee rakkisaa ta'a. Isarra darbeeyyuu yeroo ta'e suuqii wayiidhaati. Suuqii mashaqaxaa wayiidha. Raabsaa suuqii wayiidhaatuun achi tajaajilamaa jiru. Mucayyoon xinnoo ganna 12 guunnee wayii dhufte qabsiiftuu ibiddaan haalaadhu itti. Achi namoonni jiran irraa jeeffatanii achi isheenii kibriitii sadhan kana barbaadde turte. Afaan Oromeessuu keessatti namoonni lakkoofsuma sochii goonee lakkoofsuma oomishaa gabaa irraa fayyadamneeni afaan kan Oromeessuudhaani tuggee lammummaa keenya ba'anii jedhee yaada. Waayila kee warra kan qorichallee waliin hojjetan. Waayilaan koo warra qoricha gurgurtaa hojjetanis ijoolleen baay'ee guddina afaanii kanarratti shoroo olaanaa ba'aa jiru. Yeroo baay'ee afaan Oromoo haaraa yeroo haasoftu kolfa keessummeessee dhufa yeroo baay'ee. Wanta sana yeroo dhagaanii kolfuuf dirqama wantichi. Keessa bee madda bohaartii ta'a afaan Oromoo guddisaa yeroo itti bashannanan ta'uu danda'a. Eenyummaa fi immoo jiraatanii ani qomoo kana jedhanii iddoo baranii ogummaan suni duudhaan ittiin ibsamu keessa darbee meeshaan safartuu qomummaan kee safartuun namummaan kee afaan ta'etu jiru. Afaan sana amma danda'ametti waliin booruu gochuu dhiisanii yaada isaanii sana bifa Oromeeffa giddu gala godhateen. Yoo dhibee maqaamtii meeshaa tokko afaan biraa ta'eyyuu wanta nuyi ittiin ibsachuuf godhannu. Amma fakkeenyaaf waamti nama dhibu yeroo darbe haadha warraasaatu dee ture. Of galtee turte. Achi isa waayilaan saaraan dhageessa akka cirraatee qaamaa hin argine. Isa booddee bakka eegamtee fi ergaa gammachuu ittiin ga'u fedhee bakka hojii isaan dhaqe. Bakka hojii isaa dhaqee dursa akkuma seenaa nagaa gaafadhee maqaa isaa kaasee baga gammaddee haadha warraan kee immoo abbaa qeerroo taateetta reefuun odeessa qindeeffadhennaan gammachuu sana naa deebisuu dhiiseeyyuu kolfuuf dirqame. Yaadi sunis galeera miti. Akkasumaanii wanta kana bu'aarruu afaan kana guddisuu keessatti amma yeroo deemnu lakkoofsumaan amma sadarkaa ammayyummaa yeroodhaan yeroo baay'ee namni bishaan saamsamee kana fayyadamu barbaada saayilaandiidhaan. Ammayyummaa sana keessaa tu maqaa isaa baramee ammayyummaa caalaa of baruudha. Akkuma bishaan qe'ee sana tuffannee waan jennu afaanis tuffachuutu hin ta'in afaan qulqulluu Oromeeffaa ta'ee fayyadamuudhaan. Bishaan saamsameen bitadhe yoo ta'e masuukeetti bishaan taliilamee oomisha sana akkuma kaffaltii baastee oomishi sun gammachiisu waliin dubbii lakkoofsuma arraba keenya laagaatti buusneeni ituu Oromeessine
baay'ee bareedaadhaan jedha kun ergaa kun dhuunfaadha. Baay'ee wanta silent killeridha kun. Fakkeenyaaf afaanota baay'eedha maqaa baay'eedha kan waan akkasiitiin dhugamee hafaa jiru. Fakkeenyaaf amma baargama fa'aa ni jedhamu. Baargama fa'aa ni jedhama nuun oromeessuu seena malee bahar gama laga gama laga suni baaritti kan amma kun yeroo baay'ee namoonni filannoo afaanii keessaa nan oromeessisee amma fakkeenyaaf lakkoofsuma gara jireenyaatti deebinee nu moggaasutti maqaa tokko kan wanta akkasiidhaan waan jiru jira amma seenaa dhugaatii tokko walakkeessa 1960moota keessadha. Yerichaas naannoo gara horroo kana fira jira. Achi jirti turte akkonkoo duree jitaadhamti achi naannoo sana immoo qomoon biraa jiru turan. Qomoon biraa naannoo sanatu jiraatanii mucaawwee dhalata. Mucaan dhalatu kuni achitti dhalateennaan namoonni naannoo sun immoo jireenya baadiyyaan immoo waliin buna dhuguu isa waliin jireenya hawaasaadhaan social life jedhan sana waliin hirmaatu akka isa magaalaa kana qaroominni jijjiiru gati ta'ee fi waliin jireenya isaanii daran cimsatanii waliin jiraatu wal keessa jiraatu hiree ofii murteeffachuufis ollaa dhaggeeffatu. As keessatti mucaan kun dhalateennaan akka akkoonsaa immoo yeroo itti dhaloonni qubeen jirretti amma kana afaan guddisu yeroo dhiibbaan qaamidhate kun uummata irratti dhiibbaa gaggeessaa jiru sanaani achi isheen qomoo biraa taate suni mucaa kana mulgeetaan balau ሲያድግ ትልቅ ሰው ይሆናል የትጋፈትምቱ ማል ሙልጌቴሳ እቴ አኮ ሙጭቻ ሙጫን ኩኖ ከባዳ ኩኒ ነከባ ከባ ኮዳ ጀቴ ያደቺ ከሰነ ኩፍስቴ ሙጫንማ ዱኛ ከነመ ጉዳቴ አማ ቱሬራ ኩመን ስለሴኒ ቸካሴቲ ሙጭች መቃሳ ፊ ሰቦኑማሳ መቃ ገነማ ኮሳ ማፍቴን ጉዳቴ ጅራቴ ሆሬዱ አዝቡኬቲ ማሪፍሳ ቱርቲ ወጋ መከነ ዱራ jaartii kun kan qaroomina akkasiidhaan maqaa sana ofii moggaafachuu dandeesse hararratti immoo maal hojjechaa irraa dhaloonni qubee dhaloonni Dr. Hayilee Fidaa warri jedhamnu kun maal gochaa irraa kuni mana keenya hundumaa waan rukutuu qabudha akkasuma jiraannu wanta sirreessuu maluudhaan jedhan gama kooti Taaddasaa fa'aa Baqqalaa fa'aa kana moggaasoliin akkas ta'an oromeessuuf jedhanii maxxantuu dhumaa yookiin qubee dhumaa sana gara Baqqalaa fa'aa amma fakkeenyaaf kan wantoota akkas dhibu wanti tokko naannootti yeroo wantichi imbiqileenitu jiru fuudhanii Baqqalaa oromeessuu barbaadu garuu wantichi Baqqalee sadhan afaan warra kaabaa kana dajaneefa amma dajanichi kun faa kan jedhu sasila wajjin walitti hidhata qaba dajaneen jedhan kun amma yeroo baay'ee hawaasa biratti maqaa nama guddaa jedhama tuffatamus barbaada dajaneen jedhan kun gaafa oromeeffatti hiikamu kabaa jennu silaata kabaa kuti yenee dajan sadhan tokko dajanii kuni hiikkaansaa lakkoofsumaan deemin lafa loltootafaatti yawaalaa dajan kan jedhamu jira kabaa dudduuba koo iddootti madoo waraanni suni madoo isaanii jedhatu iddootti kuusaa meeshaa waraana boojii sana iddoonni godhatu isaaf kabaasaadha isa dajan jenni silaa namoonni baay'ee kanaatu ilaalcha keessa gashanii amma irra jireessaan illee wanta nuti magaalaa keessatti arginu gama moggaasaatiin waan bareedaa jira dubbii afaanii keenya jireenya hawaasummaa keenya keessatti amma jiraannetti oromeef qulqulluutu haasofneen jedha. Tole waa'ee jaalalaalleetu kaasnee natti tola jechuun jaalala ammarratti akkamtiin ilaalaa jirta jaalala obbolummaa kana. Isa kanaan maal jettame? Isa waa'ee jaalala kana jaalalli baay'ee irrachaa jira. Jaalalli lakkoofsuma qaanasii nagdeenii ol guddachaa jiruni. Jaalalli dhibamaa jira. Hundumtuu safartuu isaa madaala isaa qarshiidhaan godhee kabajisaa isaa waan hundumtuu yeroo kanatti jaalalli du'aa deema. Jaalala gaafa jedhamu obbolummaa yookiin jireenya hawaasummaa deemuu fi akka hadiida baaburri yoo hadiidarraa kee akkuma ta'u jibbii namoonni yeroo baay'ee tokkummaa keenya faarsinedha. Tokkummaaf garuu kaka'umsa kan ta'u jaalala. Jibbi suni farra tokkummaadha. Akka kanaatu amma jaalalli jiraate amma waa'ee jaalalaa kana yeroo baay'ee biyyoota Afrikaa dhiyaa gara biyyoota Saaraa olii kanatti ayyaani kabajamu jira jaalala yaadachuu fedhanii ayyaana chookoleettaa jedhu akkuma kana kan biyya keenyattis ta'ee sadarkaa idil addunyaatti ayyaana vaalaantaayinii yookiin vaalaantaayinii deedhaan isaan kabajan kuni Febraarii 14 ni kabajama kuni hawaasa biratti baay'ee fudhatama argateera. Ayyaana kana yeroo dudduuba deemnee ilaallu xumura jaarraa 16ffaa keessa seenaa ta'e ture. Impaayera ta'e tokko keessatti waraanatu gaggeeffama ture. Yerichatti bulchaanii impaayera sanaa namni kamuu akka gaa'ela hin dhaabne isa riileeshinii jennu hariiroon kamuu saala faallaa wajjin akka hin taane jedhee uggura yookiin isa qoqqobbeenu kana gati qarreef qeerroo baricha jiraachaa jiranitti
hundumtuu gara adda waraanaatti qabsoo gara fuulduraatti finiinsuudha jedhee kaa'e. Yeroo kana lubi beekamaan impaayirichaa lubni ta'ee jira ture. Lubichi kun dhoksaadhaanii namoota kana walitti cimdii godhee gaa'ela uumee akka isaan gaa'ela booddee immoo maatii guddaa akka isaan wal horanii fi namoota baay'ee eebbisaa ture. Achi akka isaan wal fuudhanii fi seeratti kenname sana cabsee seera amantaan raawwataa seera amantaa sanaanii amantaa sanaanii luba Vaalantaayin jedhama. Qulqulluu Vaalantaayin suni kana godhee achiitii odeessi namarraanii bulchaa impaayirichaa qaqqabee taatee kanatti baay'ee gaddee bulchaan suni ergamatti kenname sana dagatee akkas gochuusaaf gaddee murtii du'aadhaan adabe. Infanni seenii luba Vaalantaayin kana sana sila namoota walitti gaa'ela uumaa ture jechuudha. Dhoksee kan gochuu danda'usi kana jalatti kenname sana cabsee karaama ogummaan saayyameefitti godhaa ture. Achi bulchaan impaayira sanaa hin ajjeefamee isa yaadachuu jecha amma yoo dogoggoruu baadhe gara jaarraa 6 oliif kabajamaara. Yeroo baay'ee biyya keenyattis huccuu diimaa uffatamee yerootti magaalaa keessatti yeroo kabajamee jira. Yeroo akkasii gaa namoonni baay'een beektonni wanta lama lafa kaa'u. Kaan gaariidha. Kaan jaalala sadhan kana yaadachuu fi aarsaa jaalallaaf kaffalame kana yaadachuuf kan godhamedha. Guyyichi kabajamuu qabeedhu. Kaan immoo warreen shamarran mirga shamarran itti waa'ee immoo yerootti durbii kabaja isheetti dhabdudha guyyicha. Guyyichi duwwaa hin jiru ulfina ishee yerootti dhabdudha jedhama. Kanaani jedhamaa ilaalama. Kanaaf manuuni saratti waan jechuurrayyuu gara jaalalaa fi qabsoo amma kana gaggeeffamee luba Vaalantaayin jedhamuuni arragee ayyaanichi garuu namoonni baay'een irra jireessaan namoonni geessa ta'anii miirri sun itti dhaga'amee jaalala keessaran ayyaanichi sana baay'ee kabaju garuu amma akka seenaa kana qabuu fi aarsaa sana ilaalanii luba Vaalantaayin isa gaaficha ta'e sana yaadanii har'ammoo jaalalaaf iddoo isaan godhanii. Jaalallee eebbifamaadha jechuun ulfina isaanii faatti dhabu kan jedhamee fi gaa'elaan dura sababa ta'eef gaa'elaan dura sababa ta'eef before marriage jedhanii tu gaa'ela booddee ta'e wantichi hawaasa biratti eebbifamaadha. Kanumaan ergaan hunda dabarsinu jaalalli ni jedhamu nituusa qabatamaa isa qarshiidhaanii waan hin taane samma wareegameetti deemedha. Jaalalli jechuun jaalala booddee gaa'ela jira, jaalala booddee ijoollee jira. Jaalalli bareedina miti qofayyuu miti. Jaalalli ilaalchadha. Jaalalli immoo nama tokko bu'aa irraa argannu sanaaf inni kan itti madaqnu tun ta'in miira nutti dhaga'amudha. Miira nuun dhannee gabaadhaa bitachuu hin dandeenye kan dhiibbaa ta'in yeroo hin beekamneetti jaalalli gosa jira. Kan jechuu jira, kan koodee kee jira. Waayila hojii hojjettu wajjin naamusa hojichaa feetee nama jaallatu jira. Nama kabaja isaaf kaastis kan jaallatu jira. Jaalalli kun akkuma adda ta'ee jirutti inni luba Vaalantaayin kun isa kan gaa'ela irratti isa wareegamedha. Kanaafuu namni isa yaadee waan jedhu jedha akkasumaan yaada koo golabuuf jira. Guddaa galatoomi asitti argamu keetiif ammas irra deebiin si galateeffadha. Ulfaadhatis keessa. Dhaggeeffattoota keenya illee guddaan galateeffadhaani. Ani asuma irratti xumura sagantaan itti aanu sagantaatti affeerraa muuziqaati. Amma ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma fayyaa ta'aa isiniin jedha. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyatti akka itti bohaartan akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Sagantaa koochoo har'aa kanumaan goolabna. Dhuma irratti sirba Dooktarii kabajaa Artistii Alii Birraa Gammachuu jedhee weellisee anis gabiin immoo laayivii sagantaa muuziqaawwii jedhamu irratti sirbee isin affeerraa waan amma
galgala urjinana gammachuu de ayana ya gammachuu dajalu tai ulfina fi fayyan wajini bagadufte kontus bagadufte kontus akasika ajab ilili radarare biradarare ababo biradarare gamachu fedi marare jirenya lumbu jijire lili biradarare ababo biradarare gamachu fedi marare jirenya lumbu jijire gamachu be ayana ya gamachu dajalu dai ulfina fi fayal wajini bagadufte kontu asja bagadufte kontu asja akasika ashap ashap darare onne tulata qalbi tulata yo darare onne tulata wati yo hada malata ali pina malbal dubata yo darare onne tulata qalbi tulata yo darare onne tulata wati yo hada malata ali pina malbal dubata gamachu